Nagkifatulad kayo na kami hanggang mo manabegi magalabegi bangki dami begi anak bangki ko mo bangki o jikamta dami begi yeroto ini wajajira kanna din tagajira awasa larchacha otumman Ethiopia kan sinna pipi kinge ke samajiru yerogara garati pole ofisati mume wajajira awasa ramputukan apa intan yookaan immoo akka waan uummata Oromootiif hin malle waraanni bilisummaa Oromoo hojjechaa jirutti kan dubbatudha. Yeroo qabatamaatti kan nuti argaa jiru aanaa beekii magaalaa beekii keessatti kan argaa jiru kanaaf faalaadha. Baankiin hojii gamtaa aanaa beekii keessatti argamu damee beekii ta'ee bifa kanaan tajaajila laachaa jira. Tajaajila jaanceelee hin jiru. Yeroo amma dhageenyu miidiyaalee hawaasummaatii fi miidiyaa mootummaa harkaa qabutti fayyadamee mootummichi lola akka magaalaa beekii keessatti rakkooleen garaagaraa jiruu fi manni nagaan bahee galaa kan jirre tajaajilli tokko iyyuu akka laatamaa hin jirre kan odeessaa jiru. Ta'u garuu waan nuti arginuu fi ogeeyyinas keessatti baankii kana keessaa tajaajila kan jiran tajaajila si'ataa hawaasni yeroo barbaadetti kan irraa tajaajilamaa jiruu fi tajaajilli addaan kan hin jenne tajaajilli baankichi akka uummataaf laatu hundaa'e kamiyyuu laatamaa akka jiru wanta hawaasa irraa odeeffannee fi qabatamaan naannoo irraa hubannee kana mul'isa. Egaan daawwannaan fi aanaa beekii keessatti gaggeessinu ammallee itti fufaa iddoowwan garaagaraa aanaa beekii kana keessa jiran isin daawwachiisuudhaan hawaasni Oromoo bahee nagaan akka galaa jiru mootichi waraana bilisummaa Oromoo erga waraana sirna fi magaalaa kana keessaa rukutee baasee as rakkoolee mootummaan odeessu tokkoyyuu akka hin jirree fi uummanni nagaaf sabatiinsa sirriidhaan akka jiru kan irraa hubanne. Kanaafuu magaalaa kana keessatti wanti mootummaan miidiyaa isaa fayyadamee namoota isaa fayyadamee odoluu jiba ta'uusaa isinitti mul'isna. Ammallee turtiin keessan nu faana qabu. Ayyee mee isin akka jiraattota mana beekii magaalaa beekii keessa jiraatan tajaajila argachaa akka jirtan isin agarre. Mee rakkooleen ni jiru tajaajila argachaa jirtanii baankii cufameera baankii banaa keessatti isin argine wanti mootummaan odeessaa jiru kanaan faalaa. Sirriidha. Baankii hojii gamtaa akkasumas gaazexeessaa baankii Oromiyaasi kan naashinaal baankiin tajaajila kennaa jira. Rakkoon tokko hin jiru. Bilisummaa guutuu qabna. Egaa bilisummaa Oromoo dhufee magaalaa keenya dhuunfatee baadiyaan keenya magaalaa keenya bilisummaa guddaa qabna. Waan mootummaan haasaa jiru wajjin maallaa. Baay'ee galatooma. Galatooma asinis nagaan kun itti mul'atu. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa kana keessaa facaatota waraanaa fi erga baasees haalli simannaa waraana bilisummaa Oromoo maal fakkaata? Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo olola mootummaan oofaa tureen kan nama nyaatu nama ajjeesuu fi waan dhala namaaf hin mallee lubbuu fakkeessee mootummaan haasaa ture. Yeroo jalqabaaf waraana bilisummaa Oromoo magaalaa kana keessaa waraana sirna fi yeroo baasu yeroo argitan uummanni akkamiin simate ergasiis akkamiin waliin jiraataa jiru? Akkaataa nama yeroo ammaati wajjin waliin jiraataa jirru sirna duriirraa amma yeroo ammaa tasgabboomnee nagaa waraana bilisummaa Oromooti wajjin jaalalaan
simannaa goonee fi simannee goonee bukkee dhaabbannee nyaataanii dhugaatiidhaani. Sirni nama nyaataan kan isaaniiti malee sirni nama nyaataan kan warra kanaa miti. Soba isaanii achi waggaa 27 baran baambasii deemanii maal jedhan magaalaa Beekii irraa namni 6,000 baqatee baambasiitti baqatee jiraadhaan sobanii. Ummati magaalaa Beekii kana kan nagadutu nagadaa jira, kan jiraatu jiraataa jira. Waraana adda bilisummaa Oromooti wajjin abbaa fi ilma waan ta'eef wanti tokko rakkinni tokko gidduutti waan argame miti. Isaantu sirna nama nyaataa fudhatee gasan deemanii ummati nagadataa jira, kan nagadu nagadaa jira, manni baankii illee hojjetaa jira. Wanti tokko rakkinni gidduu keenyaaf gidduu waraana adda bilisummaa Oromooti. Gidduu abbaa fi ilmaa gidduutti maaltu mul'ata? Warri eega sirni nama nyaataa sirri nama manaa gadi fuudhee nama ajjeesu namarraa cunqurfamee deeme yeroo kana keessatti maaltu jiraachuu danda'a? Waliigalteedhaan nagaa salaamiidhaan wajjin jiraataa jirra. Gara fuulduraattis immoo bakka jarri kun jiran ofirraa dhidhimsuudhaan uummati keenya hidhatee qophaa'ee waan qabuun wajjin dhaabatee waraana bilisummaa Oromoo wajjin deemaa jira. Kaleessas galaa raashina alaa dhufee miti uummatuma keenya keessa jira. Uummatuma keenya keessa taa'ee uummatumti gargaaree fedhii uummataati wajjin jiraannee jara halagaa kana ofirraa dhidhimsinee jedha gama kootinaan. Ayyee mee ati akka jiraataa magaalaa Beekiitti bilisummaa uummanni magaalaa Beekii namaa jiru kana irraa qooddachaa jirta. Wanti kun akka waliigalaatti Oromiyaa uummata Oromoo mara Oromiyaa akka biyyaatti akka wal qaqqabu dhaamsa maalii uummata Oromootiifis qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaatiin dhaamta. Galatoomii kun gaaffii bareedaa fi ijoo Oromoon deebiitti kennuuf wanta inni gaafate kana uummata kanaaf gaafanis fiicharii uummata Oromootiin qabeessa ta'a jedhee yaaduudha. Gaaffii na gaafatamuu qabuudhas gaariidha. Kaleessa nuuni jenereeshiniin dhalannee kun ka'umsaaf ga'umsaa waraana adda bilisummaa Oromoo barannee saayinsiinis qabree hin geenye seenaa isaa achas dhufaa TPLF irraa yookiin sirna nama nyaataa kanarraa dhagaa ture. Wanti nuyi beeknu hin jiru. Ofii keenya arginee wanti nuyi beeknu hin jiru. Seenaa isaa akka nuti beeknu shamarran gudeedha. Nama qalaadhaan beeknu. Utuu jedhu dhokannaadhaan dhoksaadhaan mataa baafachaa dhufee mataa bakkee baafachaa dhufee qeerroo lama bira ga'aa dhufee irra darbee abbootii qabatee jaarsa mariisisuu jalqabee jaartii mariisisuu jalqabee qeerroo mariisisuu jalqabee shamarran iddoo shamarraniitti jaarsa iddoo jaarsaatti sheekii iddoo sheekiitti qeesii iddoo qeesiitti mariisisaa gaafa ni dhufu. Jarri kun kaleessa dhiingaddoo nuyi seenaa isaanii kanatti beekna. Warruma kaleessa nuyi seenaa isaanii kaleessa dhiingadda akkasitti beeknu dhabu. Kabiraadha jennee itti sinnee amala isaanii hubachuu jalqabna. Gaafa amala isaanii hubannu adeemsisaan adeemaniif wanta nutti himame wanta hin dhageenye hin garaagara. Tarii jarri isaan maqaa kansiitti moggaatan sun hin deemanii fi warruma kanaadha anaaf fi uummata Oromoo waliin itti barbaanne. Kanaaf ammas adeemsa waraana adda bilisummaa Oromoo magaalaa waraanni adda bilisummaa Oromoo ammaas hin geenye Oromiyaa keessas ta'e Itoophiyaa keessas iddoo baay'ee jiraachuu danda'a. Walee olaanee barattoota yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa jiran iddoo garaagaraa keessatti hirmaatan.